Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Gamooltan dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Oromootiin kan isinii darbaa jiru sagantaa keenya fulbaanaa 20 bara 2014ti. Qophii keenya har'aa keessatti sagantaa kaayyoo fi waarii marii isiniif dhiyeessina. Qophiin kaayyoo waa'ee ayyaana Irreechaa irratti kan xiyyeeffatedha. Waarii marii keessatti immoo gaaffii fi deebii Dr. Ibraahim Lamoo waliin taasifame kutaa lammaffaa isaa isiniif dhiyeessina. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma oduu har'aaf gara Dasuu Duulaattiin isin dabarsa. Artistoonni bebbeekamoo Oromoo lama loogii mootummaan Itoophiyaa Oromoo fi Oromiyaa irraan geessisaa jira jechuudhaan balaaleffatanii biyyaa bahan. Mootummoota gamtoomanitti gareen mirga dhala namaa hordofu mootummaan Itoophiyaa mirga dhala namaa fi dimokiraasii biyyattii keessa eegaan jirtu jechuudhaan himatee kan jedhu oduu gurguddoo har'a galgalaa isinitti himuudhaaf jiru keessaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya Dasuu Duulaati. Artistoonni Oromoo beekamoo lama loogii mootummaan Itoophiyaa Oromoo fi Oromiyaa irraan geessisaa jira jechuudhaan balaaleffatanii biyya baasanii gadhiisanii bahan. Artist Haadha Shumbee yookaan Mirat Waldamaaramii fi weellisaa Amiin Huseen yeroo garagaraatti hidhaa, reebbichaa fi walabummaa hojii dhibuun hiraarsa isaanii fi Oromoota kaan irra gahaa ture waan itti cimaa dhufeef biyyaa fi uummata jaalatan dhiisanii adeemuu akka dirqaman raadiyoo sagalee Oromootti himan. Artist Haati Shumbee yookaan Mirat Waldamaaram diraamaa Baacoo fi fiilmii Oromoo hojjechuudhaan hedduutti beekamti. Waa'ee pilaanii haaraa magaalaa Finfinnee fi naannoo isheef ba'ee ilaalchisees mormiidhaan sirba tokko baasanii ture. Uffata odaa qabu uffatanii televezyiinii Oromiyaatti dhiyaachuu fi waltajjii irratti bahuun dhorkaa ta'uusaas dabalatee hiraarsi isheerra ga'uusaatu biyyaa na baasee jette. Tokkumaanis waan murteessee biyyaa baasu miti waan baay'ee keessaa dabartee fi gaafa dadhabdu humnaa olemmoo sitti ta'u akka faluma ta'a yookaan immoo du'as baqachaa kanuma kanaafi kan biyyaa baatu falas ta'uu baatu garuu sukkuumaa miidhaa jiruutu reebichaanis ta'ee hidhaanis ta'ee du'aanis ta'ee wanti nurra ga'es ni jira. Sicinaadhaa yommuu Oromummaa sadhan yommuu du'u yommuu reebamu yommuu mirga kee dhabdu kanuma kana dadhabdeef egaa maraachuu kee dura ba'uu kan filattu. Artistoonni warri weellisaanii kiliippii isaanii irratti yoo oodaan jiraate fudhataman qabu. Artistiin Oromoo akka dadhabee yommuu geessu innachi luka walirra kaa'atee inni taa'ee ilaalu sun immoo oodaa qaba jedheeti jalaa akka jirutti kiliippiin baay'ee artistoota jalaa deebi'eera. Sanuu deebiin yeroo sana hin kennamuuf yoo maali hojiin kun akkas dhufee akkas fidee maaf qilleensa irraan olleedhanii immoo ijoolleen artistoonni iyyatanii oodaa qaba kanaaf hin darbini jedhameeti malee qabiyyeen isaa maali seenaan isaa maali kwaalitiin isaa hammamii kan jedhu yaada keessa osoo hin galshin haala kanaan jalaa deddeebisaa turanii haa ta'u immoo jedhanii amma immoo maal fidanii gara waltajjiitti uffatanii baatanii nudhaanis kan naqunnamne isaa. Weellisaa Amiin Huseen weelluu warraaqsaa aadaa fi qabeenya Oromoo mul'isuu keessatti Oromoo biratti hedduu jaalatamaadha. Dhimma Finfinnee wal qabatees yeroo hedduu hiraarsi isarra ga'uu fi dhiyeenya kanas sirba haaraa baasuudhaan jiraachuu dadhabe biyyaa ba'e. Lamaan isaaniiyyuu yeroo ammaa kanatti Awurooppaa keessatti hirkannaa siyaasaa gaafatanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya artistoota kana lamaan gaaffiif deebii raadiyoon sagalee Oromoo taasise qophii keenya keessatti qabannee kan deebinu ta'u ammuma isin beeksifna. Gareen mirga dhala namaa mootummoota gamtoomanii Itoophiyaan seera goolessummaa baaftee dahoo godhattee mirga namootaa sarbuu akka dhaabdu gaafate. Ogeessonni mirga dhala namaa biyyoota miseensota mootummoota gamtoomanii gaafa fulbaana 18 bara 2014 Jenevaatii akka jedhanitti har'as qondaalonni Itoophiyaa mirga walabummaadhaan yaada ofii ibsachuu fi walga'uu akkuma ugguranitti jiru. Seera goolessitummaa ofii isaanii baafataniin dhimma bahanii akka fedhanitti miseensota mormitootaa fi gaazexeessitoota hidhaa jiru jedhan. Kana malees mana hidhaa keessatti hidhamtoota suukanneessuudhaan reebuu karaarraa nama ukkaamsu abukaattoo sin dhaabanii fi jedhanii himatan.
Kanaaf Itoophiyaan garee ogeessaa tokko biyyattii seenee waa'ee kana walaba ta'ee qoratuuf hayyama akka laattuu fi mirga dhala namaa fi dimokiraasii akka kabajju jechuudhaan gaafate. Korri uummattoota biyya hin qabne addunyaa kaleessa kaasee magaalaa guddittii biyya Beeljeem Bruusels keessatti gaggeeffamaa jira. Walgahii New World arfaffaa kanarratti uummattoota ammaaf biyya hin qabne yookaan immoo egeree biyya qabaachuu malu jedhaman 20 ta'antu irratti qooda fudhataa jiru. Isaan keessaa tokko Oromiyaadha. Oromiyaa bakka bu'ee kanarratti qooda fudhatu adda bilisummaa Oromoo yoggaa ta'u Dr. Shuggut Gallataa waan Oromoo fi Oromiyaa ilaallatu dhiyeessuudhaaf akka jiran sagantaa baheerraa beekuun danda'ameera. Walgahiin kun jimaata kaleessaa eegalee hanga dilbata boruutti itti fufa. Siyaasa mootummaa Itoophiyaa dhaloota haaraa fudhachiisuudhaaf leenjiin akka itti fufu ministiriin barnootaa Impaayera Itoophiyaa beeksise. Xalayaan ajajaa dheengadda ministeera de'eettaa barnootaa Dr. Kabaa Urgeessaa irraa yuunivarsiitiilee biyyattii hundaaf barreeffame akka jedhutti barattoonni fi barsiistonni yuunivarsiitii cufti ilaalcha mootummaa isaanii leenjifamuu qabu. Akka kanaan barattoonni haaraan bara kana yuunivarsiitiilee galuudhaaf jiranis fulbaana 29 hanga onkoloolessa 1tti galmaanii leenjiin siyaasaa tokkummaa Impaayera Itoophiyaa tiksuu fi gaarummaa mootummaa Adwaawii ibsu kennamuudhaaf akka qabu dirqamni xalayaa kanarratti eerame isaan qaqqabee jira. Barsiisonni yuunivarsiitii onkoloolessa 1 irraa kaasanii guyyaa 10dhaaf leenjiin siyaasaa kun kennamuufii jira jedha oduun raadiyoo sagalee Oromoo ga'e. Barattoonni marsaa lammaffaa leenjiirra akka jiranii fi yuunivarsiitii Oromiyaa keessattis kanarratti dhimma mirga Oromoo fi Oromiyaa wal qabate mootummaa Itoophiyaa fi barattoota Oromoo jidduu wal dhabdeen akka jiru beekamaadha. Dhumarrattis mirga hiree ofii murteeffannaa kamisa darbee godhataniin harki caalaan uummata biyya Iskootlaandii biyya UK waliin jiraachuu filatan. Waldorgommii karaa dimokiraatawaa ta'een dhaabbilee Iskootlaandii jidduutti godhamee fi filannoo haqaa gaggeeffameen biyyi Iskootlaandii walaba qabaattee haa jiraattu warri jedhan harka 45 yeroo argatan warri UK faana jiraachuu ammaaf nu wayyaa jedhan harka 55 argatanii. Sagalee uummataa kana akka kabajan gareen lamaanii fi mootummaan UKs ibsaniiru. Kanarratti hayyuu Oromoo obbo Xahaa Abdii London irratti affeerreerra. Warri paartiin sabboontota Iskootlaand dameensi baay'ee bal'attee uummata gaariitti kakaasanii akka dheengaddaa filmaanni tahee hubatametti Iskootlaand irraa 45 warra bilisummaa gargaaru ta'e 55 lakkii warra UK keessa haa jiraannu ammaa fi kanumaatu nu wayyaa warra jiru. Falmaan gaariitti deemaa turte akeekaa fi dhimma hawwii uummata Iskootlaand irratti hirkattee ka UK irrattis haasawuun isaanii naafne garuu haasofnii fi falmaan uummata Iskootlaand fi jaarmoota polotikaa isaanii gidduu deemaa ture maaltu Iskootlaandiif ta'a uummata Iskootlaandiif waa'ee jireenya isaa fayyaan isaa tikfamuu durummaa biyyaa karaa hundumaan maaltu nu baasaadha kan irratti wal haasawaa turanii sirna dimokiraasii miidhaga bareedaan walitti haasawaa turanii kan irratti walii galaniis murtii uummataa fudhannee hojiirra oolchina jechuudha. Ammas sodaatu jira. Amma waliin jiraachuun wayyaa jechuutti murteessanii uummanni Iskootlaand caala paarlamentiin isaa aangoo akka dabalamuuf kakuu seenan kana yoo hojiirra oolchani hanga tokko waliin turuun isaanii hin mala. Akeekni immoo bilisummaa uummata Iskootlaand kanaan raawwate jechuu miti. Akka muummichi ministeerota Iskootlaand Alex Salmond kaleessa gaafa injifatamuusaa fudhatu jedhetti abjuun akeekni hawwiin bilisummaa uummata Iskootlaand ammoo itti fufaa jedheeti dhaabee. Barnoonni guddaan tokko sirni dimokiraasii barbaachisaadha. Dhibdee biyyoota hundumaa dhibdee polotikaa karaa polotikaatiin haasawanii sagalee uummataatiin murteessuun hin danda'ama jechuu gaaffii guddoodha tuni. Warri bilisummaaf hawwii qaban warri qabsoorra jiranis waan isaan jajjabeessu malee waan isaan laaffisu miti murtiin amma warri Iskootlaand godhate. Falmachuu karaa hundaan karaa polotikaatis hidhannoonis falmachuun dhaabachuun qabu. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Qophiilee keenya itti waliin turtii gaarii.
Qophii kaayyoo. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kun torbaanetti al tokko kan isiniif dhiyaatu qophii kaayyooti. Qophii kaayyoo har'aa keessatti ayyaana irreechaa bara kana kabajamu ilaalchise yaada namoota adda addaa keessummeessuutti jirra. Qophii keenya darbe keessatti akkuma yaadattan irreecha Oromoon akkamitti guddisuu akka danda'u irratti marii gaggeessine isiniif dhiyeessuun keenya kan yaadatamu. Mee gama biraatiin warra ayyaana kana irreeffatanoo irreechaa yoo akkamitti kabajamee fi qindeeffame irra tole'anii yaada kennu. Mee warreen yaada nuu kennan keessaa Adde Lalisee Wadaajoo dubbiseen jira. Adde Lalisee irreechaan siif maa inni? Fayyaa ta'aa na feeroo keessaniif guddaan isin galateeffadha. Irreechaan ayyaana guddaa Oromoota mara biratti beekamuudha. Kanaaf ayyaana guddaa kana immoo akka addunyaatti beekame guyyaa tokko Oromiyaa keessattis addunyaa maratti guyyaan tokko murtaa'e guyyaa kana akka inni kabajamuudha kanan barbaadani. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti fudhannee masqala yoo fudhannee guyyaa tokko kabajama waggaatti al tokko kabajama. Isa iddoo tokkotti wal ga'anii kabajatanii booda deebi'anii mana manaatti kabajatu. Akkuma kana irreechaanis immoo guyyaa tokko utuu kabajatanii isa booddee abbaan barbaade masaatti gadee kabajate gaariidhaan jira. Ayyaana irreechaa keessa maa inni wanta ati jaallattu? Ayyaana irreechaa keessa waggaatti al tokko kabajama waan ta'eef Oromoonni hundumtuu wal ga'aniiti kan isaan kabajanii. Ayyaana guddaadha baay'ee Oromoota biratti kan beekamedha kanaaf baay'een jaalladha. Ayyaanni kun akka aadaa Oromooti kan inni kabajamu hundumtuu uffata aadaa isaatii uffatee maalummaa isaa Oromummaa isaa eenyummaa isaa guyyaan itti of beeksisu waan ta'eef guddaan kabaja guddaan isaaf qaba baay'een jaalladha. Obbo Aliyyi Galatoo mee irreechaan guddachuudhaaf hiree maalii qabaa? Kana biraanoo irreechaan akka guddanne wanti gufuutti ta'u maa inni? Waan gaarii irraa ka'uuf takkaffaa wanti nu amma goonu kun waan amma addunyaan barbaaddu waliin deema. Takkaffaa irreechi ni nagaa. Lammaffaa galata. Kun ammoo akka namni martu waan bada waan qara mataa qabu dhiisu godhu. So waan amma kaawunsilingiif maalii kunillee beesanuma jecha. Waan amma gaggaarii addunyaa waliin deemu waan qilleensaati. Waa'ee environmentii amma addunyaa haasoftu. Waan hedduu waan amma addunyaan barbaaddu kana waliin waan deemuuf jecha waan amma addunyaa kana keessa biyya barbaaddetti yoo dhiyeessite namni gurra jala qabatee si dhageeffachuu danda'u itti si gargaaruu danda'u si waliin qooda fudhateeti waan kiyya jedheeti si waliin qooda fudhachuu danda'u tokko waan akka salphattillee qopheessuu dandeettu akka salphattillee gargaarsa irraa argachuu dandeettu akka salphatti namallee waliif fiddeeti waan gaarii tokko keessaa baasuu dandeettu. Wanti isa kan jarsu ka Oromoo irraa yoo kaate takkaffaa waan kana gara hajaa dhuunfaatti tarkisu amantiin haa ta'u waan adda addaatiin haa ta'u namoonni waan hajaa dhuunfaa waa irrechaa keessa fidaniiti. Sababa hajaa dhuunfaa saniif namoonni silaa achi dhufanii waan kana kabajuu danda'an sababa kanaaf akka hafne. Lammaffaa gargaarsa waan kanaan qopheessan bakka irrechaa kana ittiin qopheessan kana gargaarsi namoota hagotu yeroo baay'ee waan horii walitti qabaa waan kana qopheessa. Kanaaf namoonni kunniin yoo akka amma qopheessan kan akka itti fufan taate lakkoofsi namaa waa ida'aa deemuufi namoonni kunniin waan kana qopheessu waan dadhabaniif jecha namoonni itti yaadanii namoonni baay'een akka namoota kanneen gargaaranii fi namoonni kunneen hin dadhabne dhoobu. Yoo gargaarsa kan arganne taate namoonni magaalaa adda addaatitti biyya adda addaatitti warri qopheessan kunneen miidhamuu hin malanii jechuudha. Kabiraa waan kana gara hajaa dhuunfaatti tarkisu amantiin haa ta'u waan adda addaatiin haa ta'u akka salphattillee qopheessuu dandeettu. Wanti isa kan jarsu ka Oromoo irraa yoo kaate takkaffaa waan kana gara hajaa dhuunfaatti tarkisu amantiin haa ta'u waan adda addaatiin haa ta'u akka salphattillee qopheessuu dandeettu.
yoo waggaan cadhiftee uuma tokko ka gootu taate uumaa kam jijjiiramne taate namni hifachuu hin mala. Kanaaf warri waan kana qopheessanillee diqqoo innovative ta'aniiti waggaan akkaataan itti wayyaa akkaataa oduu itti walii kennitu akkaataa sagantaa itti deemu akkaataa wanti adda addaa itti goomu waggaan wayyeessaa deemuun guddisee barbaachisa. Karaa biraatiin warri yoo maaliif irreecha jechuun uummata Oromoo waliif fidu jechuudha. Uummata Oromoo walii yoo fidde irreecha callaa miti waan biraallee yaaduu jalqaba jedhanii warra sodaatantu jira. Warri sunniin ammoo sodaa waan qabaniif jecha wanti kunniin akka milkoofne akka namni walitti hin dhufne waan adda addaa godhuu hin danda'an. Waan isaan godhan amma uummanni Oromootu waan beekuu danda'u waan amma asitti akka lama jedhee si himuu hin qabu. Kanaaf namni Oromoo karama nama Oromootiin dhimma baaneeti wanti kun akka dadhabu akka laafu akka inni fokkataa tokko waan bushaa tokko ta'e godhanii dhiyeessuuf waan dhiibbaa uumuu danda'aniif namoonni waan kanneen irraa of eeguun guddisee barbaachisa. Kanaaf waan milkaa'annatti hin fakkaatu magaalaa tokkotti rakkoo uuman magaalaa biraatiin milkaa'uu dhabuu waan malaniif addunyaa kanarratti ammoo magaalaa hedduu waan kabajaaraniif jecha oomaa rakkoon jiru warri biyyaa ammoo silaa isaan innaa maraa rakkoma keessa jiranii rakkoma san keessatti waggaa ganaa turanii gara namni miileena hedduu achi wal ga'u nama haganaa kan ammoo ittisanii humnaa waan tokko godhuun baay'ee rakkisaa waan ta'eef wanti kun guddataatuma deema malee sakaallaa kanarraa uma hafa sakaallaa kanallee ofirraa eeguun guddisee barbaachisaa. Oromiyaa keessaa namoonni maal jedhu laata? Beekan Gulummaa Finfinneetti bilbilee dubbiseen jira. Uummata Oromootii fi irreechi eenyummaadha, maalummaadha, duudhaadha, aadaadha, amantiidha, waa hundaa. Egaa waan Oromoo keessa jiru kanatu ifa ba'uudha yeroo amma eegalame kuni keessumaa irreecha wajjin wal qabatee waa guddaa kaasuu dandeessa. Irreecha ol kaasuu jechuun uummata Oromooti ol ka'e jechuudha. Filosoofiin achi keessa jiru. Qorannoodhaan yeroo inni adda ba'uu eegale amma dhaloonni ammaa kun keessumaa amma waan irreechaa irratti waan amma riifaatu jedhame waan achi keessa amma taasifamu waan waaqeffannaa wajjin wal qabatu waan aadaa waan kana irratti qorannoo gurguddaa hojjetaa kan jiran illee ni jiru. Kanaafuu uummata Oromootii fi irreechi tokkummaadha. Fuulduree bilisummaa kan argisiisu yookaan lafa ijaarsa tokkummaa irreechi maaliif yoo jette waggaadhaan yoom ga'a jedhee uummanni amantiidhaan itti waliin qoodin iddoon itti wal dhufu iddoon itti waliin mari'atu iddoon itti yaadaan hafuura isaan tokko ta'eetti waan hedduu mari'atuu fi waaqatti itti galateeffatudha irreechi. Irreechaan akka caala guddatuuf maal fa'aatu godhamuu qaba jettaati? Wanti guddaan irreechi akka caalaatti guddatuu fi beekamu gochuu fi tokko qorannoon isa jalqabaa fi hayyoonni waan qorannoo irratti argisiisanii waan achi keessatti ta'u kana falaasama kana argisiisuutu isaanirra jiraata. Inni lammaffaa immoo galma itti mari'atan walitti qabamanii mari'atan illee ijaaramuutu isaaf ta'a. Akka biyya keenyaatti yoo fudhattee ilaalte wanti ijaarame tokko hin jiru achirratti naamusi jiru mataan isaallee ijoollee yaa'an kana bifa garaagaraatiin shakkuudhaan bittimsuun olii gadi oofuun iddoo sanaa hunkuruun kitaaba baataa jirta kitaaba kana gas jechuudhaan waan adda addaatiin danqaa kana irraa hambisuudhaa fi inni guddaan Oromoon tokko ta'ee kun kan kooti dhuunfaa kooti natu fidate biyya koo keessatti waaqeffataa jira ijaarsa koo keessee falmatee diina amantii Oromoo balaaleffatu kana dura dhaabachuu qaba. Maaliif yoo jette irreecha kana dura gaafa dhaabatu tokkummaan Oromoo jala dhaabachuu taati. Isa duukaa waan dhufu waan beekuuf diinni kanaaf halagaan kan nama gochaa jiru guyyaa sana akka ati waan aadaa uffattee hin deemne moofaan ati uffattullee hamma balaaleffatamutti kitaabni afaan Oromooti qabattee achi keessa deemtullee hammanni balaaleffatamutti ijoolleen waaqeffachuu dhaqanii yeroo isaan olii gadi hunkuraman iddoo itti immoo kan barbaadama jedhame yookaan
Oromoon akka waan adda addaatti shakkineerra jedhan iddoo isaanitti barbaadanii qabuudhaaf adamoodhaaf itti eeggatan waan ta'eef kan ammoo Oromoon yoo dhaabatee qaawwutu sarara jiraatu tokkummaadhaa kan jeequfan. Beekan gulummaa Oromiyaarraa hedduu fayyaanaa ta'e. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma calqaba qopheessee dhiyeessaan Jamaal Ibrahim. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo torban dabree marii Dr. Ibrahim Elmoo wajjin goone kutaa duraa isin dhageessuun keenya ni yaadatama. Har'a bakkuma dhaabannerraa kutaa lammaffaatiin itti fufnaa itti dhiyaadha. Akkuma isinuu jettan mootummaan wayyaanee erga aangoo qabatterraa kaaftee hayyoota Oromoo, beektota Oromoo akkasumas hoogganoota jaarmayoota siyaasaa warra isiin hin feene ka qabdee hiitee ka ajjeeftee garii ammoo paaspoortii qopheessitee fi koottaa hoo'aa nurraa deemaa baqadhaa jettee balbala xayyaaraa jalaa bantee booleen ofirraa geegessite. Gaafa feetu ammoo warra ofii barbaaddu keessaa filattee koottaa dacha'aa jettee boole magaggeessite saniin xayyaaraan simattee cidha biraa ittiin godhatti. Doo'iin yookaan ammoo diraamaan wayyaanee kun hanga har'aallee itti fufee jira. Gaafiin tiyyata itti aantu komii fi gungummii dhimma kana laalchisee hawaasa keessatti yeroo hedduu dhagahamtu keessattuu ammoo aadaa qabsoon Oromoo bara 1992 dura ittiin hoogganamaa turtee fi ta'achiin booda calaqqiftuu irratti xiyyeeffate. Akkuma beekamu bara 1960moota, 1970moota, 1980moota keessa hoogganoonni Oromoo hedduun qawwee barbaadata biyya alaa bahanii biyya ormaatii qawwee hidhatanii deebi'anii biyya ofii keessatti uummata hoogganuudhaan beekamu. Bara 1992 booda garuu hoogganoonni Oromoo ka diinni balbala jalaa banee gadi yaases ta'ee ka ofiillee biyyaa bahee akka duraanii san aadaan duraanii sun qawwee hidhatanii deebi'uun diina waraanuu uummata hoogganu otoo hin ta'in ka biyya alaa baheellee biyya alaatti hafuu ka biyyatti deebi'u ammoo tuyyuu deebi'ee diina jalatti galee diinuma duraan jalaa baqate san yookaan ofirraa ari'e san isa jalatti bulutu mul'ata. Jijjiiramni aadaa ka qabsoo keessatti ka hooggantoota qabsoo keessatti mul'ate kun maalirraa madda isiniif fakkaata? Egaa namni guyyaa of arge halkanii haada wayii ta'ee fayyadani haada yoo haada kan baqatta beekta dukkana keessa ana jennaa waan guyyaa bofa agarteef uummata Oromoo kan yoo laalte jabaaf qaroon saba Oromoo iddoo dhumate. Kagarii diinatu fayyadame waraan diinara dhumate bara Haile Sillaasee yoo fudhate warri jeneraalota kan saba Oromoo kan bilisummaa kutatee ka'ellee kan mootummaa irratti sirna Haile Sillaasee irratti fincil kan uummata kabaalee fidhamaa turellee nama keenya. Booda immoo yeroo mootummaan Haile Sillaasee kufee jedheen booda bara darbii waraan as agarti guddaa ka gara bahaa Somaalee gaafatan gara kaabaa wayyaanii fi shaabee gaafatan namni akka qoraanii warra Oromoo ka ofoon laarkan ka of hin beekne ka gari ka baratilleen simileet ta'anii otuma miidhansa isaaniiyyuu gubbaa jiru diinaaf tajaajilaa ture. Namni waraana akka darbii keessatti deemee dhumate beeraawiin taasimoo regular armii taasimoo namuma keenya ka Oromooti. Booda immoo hayyooti Oromoo qabsoo irratti qabsoo karaa adda addaatiin karaa meeshoonii jettimoo karaa icaatii jettimoo karaa booda irraa addunisummaa Oromootiin karaa adda addaatiin namni Oromoo ka barate iddoo dhumate. Illichi saba Oromoo yeroo mootummaa Haile Sillaasee karaa adda addaatiin gurmaa'anii
namoota kumaatama dhumate mataan Oromoo agarii kaayyoo saba Oromootiif waan daayirektili bu'aan buufne gartee ideoloojii adda adda irratti warri achi raafa sun kun amma ilaalchi mata kiyyaati yoo warra addulisummaa Oromoo keessa hoggansa keessa jiru yoo akka tokko laalu otoo kabajaaf jaalala guddaa isaanii qabnu warri kun warra fixama yookiin gartee warra dhaloota umarsan jalaafe gartee warri kun warra yoo danda'e tooftaan isaanii survival qabsoo keessatti wareegamanii ummata keessa dhaabatanii ummata san gara yoo barbaachisa ta'e wareegamanii achiin booda gara bilisummaa fiduu danda'an tooftaa ittiin isaa lubbuun bulanii yoo danda'an bilisummaa sana ummati kun akka inni fidatu taasisu malee tooftaa gartee ani yoo wareegamallee kana duuba jiru hoggansa uf jalatti ijaaree succession of leadership uume ufi wareegamee yoo wareegamallee warra ammoo qabsoo sana akkasiin hin dhaamne akkasiin jajjabaatti itti fuftu uf duuba dargaggoota ciccimoo yoo qabsaawaan kufe qabsoo gartee qabsaawaa biratti iyyuu qabsoo sun ittiin deema egaa ilaalcha akkasii jedhuun hoggantootii abaa'oo ka yoo fakkeenya bittiin fudhan yeroo mootummaan coomsaa gartee warra addulisummaa Oromoo mootummaa coomsaa keessa ni baane jedhanii gaafa murteessan namoota muraasa malee hoggansi dhaabbata sanaa hedduun hayyama kennameefi xiyyooraan biyya baane achi daggala biyya Oromiyaatti tokkuma hin deebine even hoggansa warra daggala keessa jirullee hin kennine biyyuma ala ta'anii remootiidhaan eegii wanti nu baasu qabsoo hidhannoo jedhanii erga murteessan qabsoo sun ammoo hogganuudhaaf uummata keessa deebi'uu qabne jedhanii karaa ka ollaatilleen itti deebi'anii hin seenne irruma fagaatanii jalqabaa mootummaa fakkeenyaaf ka ollaa akka Keeniyaa fa keessa akkasii yookiin Somaaliyaa fa keessa Moqodishoo Naayiroobii fa deemaa turan boodarra immoo gara chuunne Awurooppaa Noorwee Washington DC achi ammoo Asmaraa wanti kun maal uume vaakansii liidarshiippii saba Oromoo gartee qabsoo kanaaf kan barbaachisan ka biyyi jiru warra alalaala kan jirullee egaa walumaa galatti hoggansi qabsoo Oromoo keessatti namni barate qabu baay'ee xiqqaa maal jennaan namni barate bor arda qabsoo kanaaf bu'aa buusa otoo jedhamu sagalee beekta qileelleen yoo ibidda biyya keenya biyya gammoojjii fa'aa yookiin baadiyyaa keessa yoo ibidda bobeessite jettu kibriitii faalleen waan hin jirree fi borillee ibidda bobeeffachuun waan sirra jiruu fi hin jiran jechuun fuuteetuma jaba muka jechuun boba'aa jiru keessaa kan irra jabaa laalteetuma daara jala fuutee akka dansaa gaddabarsite awwaaltee bor keessa baaftee sunumaan qaban qabsiifattee jechuudha. Egaa gartee nama hawaasa keenya keessa uummata keenya keessallee jabaan akkasuma yoo kan boba'ee kan keessa haabisan barbaadanii qabsoo sun ittiin deebisanii akkasiin deebitee bobeettu akkasiin deebitee gartee akka gaarii qabattee ummati sun waan inni barbaadu miidhaa diina jala akkasiin baaftu hireetu jira hireen jiru sun inni dhaloota amma dhufuu jiru kana kuma kumaatama dargaggoota amma gara yuunivarsiitii keessa jirtu kana warra kanatti iyyuu amma bifa haarawaan ijoollee amma waan kana dhagahaa jirtu hubachaa jirtu barachaa jirtu
kanatti duudhaaf wareegamuudhaaf diina dur dhaabachuudhaaf kan onnatanii kan ijoollee kana jechuudha. Namni baratuun ammoo biyyi keessatti bilisummaa sun achiisuu qaba malee biyyuufillee irratti hiyyummaan lan taate hiyyummaa bilisummaa qabduudhaan akka jiraatu gahee nama baratee baay'ee guddaadha. Egaa sun ammoo fuuldura jiraachuuf deemaa jedhaa jechuun abdii guddaa qabaane. Galatoomaa Dooktar. Gaafiin tiyyata itti aantu waa'ee ijaaramuu laalchiseeti. Isin jettan kana namni hedduun ka baratanii jira yeroo ammaa kanatti nama barate dhabiinsarraa otoo hin ta'in gaafiin guddoon jirtu namni Oromoo ka waa barate ka waa beeku hayyoonni Oromoo ka jiran ofii walaba tahanii ijaaramuu dhiisanii qaamota diinni ijaare maaliif tajaajilan maaliif ofirratti hirkatanii ofiin ijaaramne jettanii yaaddu? Waraqaa qorannoo hayyoota Oromoo dhiyeessan yeroo dhagahu yeroo adda addaa barbaachisummaa ijaaramuu kana. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo deebii guutuu gaafii kanaatiif gaafiilee biroollee torbee dhufu qabannee dhiyaannaa hagasiif nagaan nu tura.